akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo siin jedha. Kalee viidiyoon kan lakkisirratti baay'een keessan maal taate naan jettanii miila rifaatu keessa waan jiruuf illee maasiin deebisuu hin dandeenye. Obboleetti kiyyatu erga dhuftee Dubaay kana ji'aadhaan illee erga dhufee naannoo ji'a torbaa Dubaay kana keessa jira. Baay'ee madaamoonni natti zaqatutti turte bilbilallee biirootirraa fudhatee ture. Baay'ee rakkina keessa jiratte yeroo tokko naa dawwaluu isheen beeka. Isaan booda onlaayinii irra jirtu bilbilan ittiin argadhu dhabee. Amma aduu jimaata mana madaamitti ajjeese jiru kaan ofiif ajjeeste jedhu aduu jimaata Dubaay keessatti boqatte siin jedha. Uummata Oromoo na bukkee dhaabadha. Reeffishee amma imbaasii jira. Namaa gochuu hin danda'u. Ofii kiyyaaf iyyuu kanan jiru gola namaa keessa. Waanan godhabee tanan godee godhabe. Sin furmaata naaf laadha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii. Egaa akkuma argaa jirtanii guyyaatiin wanti nuti guyyaa guyyaatti arguutti dhaga'utti jirru waan baay'ee nama gaddisiisuu fi jireenyaaf illee abdii nama kutachiisu. Obboleettiin kun akkuma nama kamiyyuu jiruuf jireenya ishee fooyyeffachuudhaaf kaayyoo isheef jecha maatii isheerraa firoottan isheerraa hiriyoota isheerraa akkasuma obboleettii isheerraa adda baatee kan biyya namaa filatte dhuftee garuu ji'a keessatti lubbuun ishee akkasittiin darbee jira. Maal takka ajjeesee maal takka isheerra ga'ellee kan hin beekamne lubbuun ishee darbeetu jimaata darbee kan torban saaborii imbaasii keessa jirti jechuudha. Akkuma obboleettiin ishee dubbatte. Guyyaa kaleessa obboleettiin ishee kun tiktokirra naannootti baay'ee boosii turte. Yeroo boosuu imbaasii Dubaayii ati faradii Dubaayii dhugoo nyaattee kodee kun dhabee waan jedhu qofa kan isheen dubbattu. Haguma ammaa ishee kanallee dubbachaa jirtu jechuudha kaleessa. Namoonni viidiyoon ishee bira qaqqabe immoo koomentii irratti gaafa gaafatan waan tokko hin deebistu. Callistee boosii ergasii deebitee garuu obboleettiin gorga Dubaayii kana dhuftee ji'a keessatti guyyaa tokko naa bilbiltee. Rakkoo keessan jira madamin koo baay'ee na asabaa jirti baay'ee cinqamaan jirti guyyaa tokko qofan sagalee ishee dhaga'e ergasii garuu deebisee maal keessa jirtu maal rakka geesse bilbilii argachuu hin dandeenye bilbilli ishee cufaa ture isheenis achumaan na jalaa baddee bilbila ishee imbaasiitu harkaa fuudhee waan jedhu kan isheen dubbattu waan baay'ee giraa namatti agaaba'u imbaasiinis erga Dubaay kana dhuftee jajaafitti imbaasiin kan maaliiti kan inni bilbila qabee taa'u sirumaafuu rakkoo keessa artee miti. Baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuuf daraareen ijoollee keenyarraa biyya namaa keessatti gahaa jiru. Yoo akkuma argamu torbanii ji'aan baatiin reefu miiggachuu reefuma funaannachuu gaddumachuudha wanti mul'achaa jiru. Ba'anii deebii dhabuu ba'anii galma dhabuu waaqayyo namaa oolchuu baay'ee ulfaata. Ofiisheelii takka deemtee garuu obboleettii ishee akkasitti mana namaa keessatti boo'icha akkasii gadda akkas laphee nama cabsu. Agam akka ulfaatu isa beekutu beeka baay'ee ulfaata. Akkasittiin obboleettii ishee dhabdee isheenis immoo baatee karaarraa haftee biyya namaa keessatti haftee jechuudha. Anis gubbaarratti wanti jedhu jiraate maatii ishee hiriyoota ishee firoota ishee akkasuma obboleettii ishee mana namaa keessatti akkas bu'aa cinqamaa jirtu kanaaf jajjabinaa kennu ishee immoo lubbuu ishee amaaru jenna maal jennaare tokko lamaa miti lakkaa'amee xumuramuu didee hamminya gaddaa fi boo'icha akkasii malee gaarummaa wanti dhagaa jiru hin jiru waaqayyo waan godhee fi beekaan hunduma keenyayyuu biyya namaa keessa. Sassaabii nagaan akka baanetti fayyaa keenya biyya keenyatti nu galchu jechuun kadhannaa gosa guddaadha. Duuti biyya keessas ta'e ala bakka kamuunuma jira duuti waanuma ganama uumame garuu akka kamii du'an biyya namaa keessatti hafuurra dachiin biyya abbaa ofii biyyoon biyya abbaa ofii nama nyaachuun iyyuu waan tokko kun baay'ee ulfaata maatii lillee gama kamiinuu baay'ee kan ulfaatu jechuudha waan akkasii kuni. Inni kan biraan as gubbaarratti dhaamtanis ni qaboo jiraate ijoolleen mana namaa keessa jirtan piliis yeroo waan akkasii kun ta'u miidiyaa kanarratti baatanii boon duratti wanti isinirra qaqqabe booda himattu garuu bakka jirtan lookeeshinii mana jirtanii akkasuma akka walitti dhuftan hiriyoota keessaniitti lakkoofsa bilbilaa keessan lakkoofsa madaamii keessanillee yookiin rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif rakkoo isinirra geessan waan taata waan keessartan booda himachuu dandeessu lookeeshinii mana jirtanii naannoo isin jirtan murteessaa lakkoofsi madaamiillee akkasuma ni barbaachisaa lakkoofsa miisterii keessanillee jechuudha. Ijoollee baay'een keessa miidiyaa irratti baatanii ni boosu callistanii bakka jirtan lookeeshiniin hin jiru lakkoofsi bilbilaan jiru lakkoofsi madaamiin jiru maal takka isinirra ga'e otoo isiniif hin qaqqabame kana jidduutti ijoollee meeqatu akkasitti lubbuun isaanii karaa irratti ciccitaa jira jechuudha. Innaa yoo dandeessan jarrisi hundi keenya iyyuu mana madaamii keessatti rakkoo dararri waa meeqa abidda meeqa keessa kan nuti jiraachaa jirru. Haa ta'u malee wanti isin obsitanii dabarfattanii bira darbuu hin dandeenye miiraan taane kan isinitti agarsiisanidha yoo ta'e haga danda'ame wanti isin gootan yoo jiraate miidiyaatti baatanii boon duratti lakkoofsa bilbilaa madaamii sanaa sheer gochuu hiriyoota keessaniif
biyaansi miidiyoo irratti illee maxxansuu rakkoon narra yoo ga'e jettanii jechuudha. Lookeeshinii mana sanaa lakkoofsa ministeera naannoo jirtanillee dursitanii boora miidiyaa irratti bakka akkasiin jira rakkoon narra ga'e bakka akkasiin jira lookeeshiniin koo kana otoo jettanii baay'ee tokko bareeda. Amma obboleettiin kun guyyaa isheen walitti bilbilan sana normaalii too lookeeshiniitti kenniteeti ta'e madaamii sanallee gaafachuuf gara sanallee deemu baay'ee salphatee yaada. Sanas ta'e kana lubbuun ishee darbeetii jira. Homaa gochuun hin danda'amu. Bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Eenyumti keeyyuu mataa keetii garin gootu yoo ta'e ofiin eeggattu yoo ta'e isaan nuufi dugda malee garaa miti jechuudha. Baay'ee tokko bineensa. Viidiyoo kana ishee baay'ee bineensa jechuudha. Kanaafuu gaafa jira isaan wajjin jiraattanii miira akkamii akka isaan isinitti agarsiisanii ilaallachaa of eeggachaa bakka jirtan hiriyoota keessanitti beeksisaa naannoo keessan biyaansi naman qabdan yoo ta'e iyyuu googilirra seentanii nama isinitti himu yookaan safara sana hin beektan yoo ta'e googilirra seenuun bakka seentan mirkaneeffachuu beekuu dandeessu. Yeroo ammaa kanaa jechuudha galanni teekinooloojiin baadhiin waaqaa gaditti bilbila kee harka keessan irra jiru waan baay'ee barachuu dandeessu. Akkamittiin akka lookeeshiniin ergamu warri hin beekne lookeeshinii namaaf ergu warri hin beekne illee yoo jiraattan ijoollee baay'eetu barsiisaa akkamittiin akka lookeeshinii ergan jechuudha. Kanaafuu lookeeshinii keessan akkamitti akka namatti ergattan waan akkasii baqa yeroo rakkoo keessa jirtanitti atattamaan rakkoo sanarratti akkaataa namni ittiin sin argachuu yookaan isin qaqqabuu danda'udha. Wanti isin mijeeffattanii lafa kaawwachuu qabdan malee wayita rakkoon akkasii qaqqabetti already wanti uumamee jira waan ta'eef uumaa gochuun hin danda'amu. Ijoollee hedduudha miidiyaa kanarratti kan ba'ee boo'uu akka san ta'e sanan ta'e waan taatan booda himattu bakka jirtan bicha riippoortii godhattan jennaan bakka isuma sanatu gahaa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo taasisaa ijoolleen keenya bakka isin fayyadu bakka wantoota isin fayyadan yookaan immoo bakka jirtanii haalattiin siistemattiin keessa darbuu dandeessan irratti isin fayyadan irrattidha kan isin yeroo keessan dabarsuu qabdan malee riphi jettanii zimbiloo mana namaa keessa zalaaqee noormaalii hirriba hin rafiina. Maaliif isaan nuuf bineensa waan ta'eef amma nama yoo ta'ani amma nama biraadha kan isaan ta'an baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi waan nuti itti jiru waan nuti keessa jirru baay'ee waan hamaati garuu eegumsa waaqaatiif malee innaa wanta isin obsitanii dandeessanii bira darbuu hin dandeenye miira fokkisaa miira isin sodaachisu baay'eetti isin kaffa'u wayii kan isinitti agarsiisanidha yoo ta'e waan akkasii daaftanii ofirratti ilaallachuu qabdu. Warri keessattuu warri bubbultan jechuudha. Ijoollota warra reefufan warra haaraa dhufaniif immoo keessa wanta bira waliif shokoshokaa ooluu isaatii waan akkasii wal gorsaa yaada waliif sheeraa. Mucayyoon tokko akkasumallee kaleessa malee hin gaddaa tiktok irratti baatee na qaqqabaa madaame mormatti finyoon adeertee na hudhuuf taati jettan. Isa booddee bakki isheen jirtu hin beekamu. Wayi lakkoofsa maxxansini wayi lookeeshiniin hin jiru. Biyyumti isheen jirtu hin beekamu. Galata waaqayyoo waaqa badii ishee hin qabne akkuma dingataatti olii gadi fiigamee miidiyaa irratti lookeeshinii ishee argamee bakka isheen jirtus ni barame deemanii qaqqabaniif kan akka mubaarakaa ijoollee baay'een jiru. Aguma uummanni keenya miidiyaa irratti fiigee rakkoo keessaa qaqqabee rakkoo keessa wal baasu rakkoonis immoo heddummachaa jira. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Viidiyoo isinitti baay'isu aga xumuraatti dhaggeeffachuun piliis waliif sheera. Kan kanarraa hafe immoo waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu hunduma keenya nu haa eegu. Inni kun kadhannaa kuusa guddaadha. Lubbuu abbaan hin eenye waan naman eegodhan isinis piliis sadaraa keessan ofii gadhaa teekeer ofii godha. Nama kamitti ofii laatiina nama kamitti ofii namaniina baay'ee ulfaachaa waan jiruuf isiniin jaa bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.